Bakka jirtan hundumaatti nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaallatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Kuni sagantaa YouTube chaanaalii jireenya guutuuti. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Karaa YouTube chaanaalii keenyaa yeroo garagaraatti eebba tajaajila baay'ee barbaachisaa fi nama eebbisu akkasiin argachaa turtan. Abdii guddaan qabaa keessumatti dargaggootaaf akkuma kana maatii gaa'ela keessa jirtanii fi gara gaa'elaatti seentaniif tajaajila baay'ee barbaachisaa ta'e gorsa gaa'elaa isiniif qabadhee dhiyaachuuttan jira jechuudha. Baay'ee isiniin galateeffadha. Turtiin keessan ana wajjin waan ta'eef amma yoonaatti ammas immoo dabalataan guyyaa har'aas qophii baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Mariin keenya har'as itti fufaa jechuudha. Egaa mariin keenya guyyaa har'aa gaa'ela wajjin kan wal qabate gaaffii isin biraanaaf dhiyaate irratti deebii kennuufanii dhiyaadhee jechuudha. Gaaffiiwwan garagaraa yeroo adda addaatti naaf kaasaa turtanii waan anu hubadhe macaafa qulqulluurraa akkuma kana barreeffama garagaraa beektonni macaafaa barreessanirraa yaada isiniif kennuutti jira jechuudha. Har'as immoo kanarraa kan fagaate miti gaaffii baay'ee barbaachisaa ta'e tokko wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Keessumatti gaaffiin kun otoo gaa'elatti hin seeniin dogoggora dargaggoonni hojjetan keessaa isa guddaadha. Dogoggora dargaggoonni gaa'ela dura hojjetan keessaa isa baay'ee guddaadha. Dogoggorri guddaan kun gaa'ela booda gara amantii koottan fida jedhanii yaadu. Ani rakkoon qabu gaa'ela booddee gara amantii koottan fida kan jedhu. Kanaan wal qabatee dargaggoonni baay'een dogoggoranii dogoggorri kun immoo jireenya isaanii amantii isaanii illee iddoo itti inni miidhe hedduutu jira jechuudha. Kanaaf gaaffiin har'aa dargaggeessi tokko gaafate maal jedhaa? Gaa'ela booda gara amantiitti yoon fide hin danda'amu kan jedhu gaafateera buleessi tokko. Ani kaadhimmadhee fuudhee ergan fuudhee booddee gara amantii kootti yoon fide maal ta'a? Kun gaaffiin kun maalirraa dhufee macaafni qulqulluun kan jedhuu fi anis irra deddeebi'ee kanan isiniif kaasaa ture gaa'ela keessatti gara gaa'elaatti seenuun dura ulaagaan ilaalamuu qabu yookaan immoo qophii gaa'ela dura godhamuu qabu keessaa inni tokko amantiidhaan tokko ta'u akka ta'e ilaalleera. Kun immoo ifatti macaafa qulqulluu irratti kaameera anis immoo irra deddeebi'ee yaada kana isiniif kaasaan ture jechuudha. Kanaaf namoonni lama wal jaalatanii yoo amantiin isaanii gargar ta'e jireenyi isaanii qormaata keessatti kufuu akka danda'u irra deddeebi'ee kaasaan ture. Kanaaf egaa buleessi kun maal jedhee ergan fuudhee booddee gara amantii kootti deebisuu hin danda'u kan jedhu gaafate jechaadha. Kuni macaafni qulqulluun kan irratti maal jedha? Isa jedhu yommuu wal wajjin ilaallu gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 7tti isin geessuun barbaada. Qorontos isa duraa boqonnaa 7 keessatti yommuu dubbistanii bal'inaan Phaawulos dhimma gaa'elaa irratti ibsa yommuu kenne yookaan immoo hafuura qulqulluun gaggeeffame gaaffii warra Qorontos biraa waa'ee gaa'elaaf isaaf dhiyaate irratti deebii yommuu kennaa ture argina, barreeffama isaaniif erge argina jechaadha. Keessumatti boqonnaa sana keessatti warri Qorontos Phaawulosii fi gaaffii dhiyeessan. Gaaffiin isaanii dhiirri amane tokko haadha manaa hin amanne yoo qabaate akkam ta'uu qaba? Wajjin jiraachuu qaba moo baasuu qaba? Egaa macaafni qulqulluun jalqabaa qabee hanga dhumaatti akkuma dubbatu gaa'elli gargar ba'uu akka hin qabne sirriitti irra deddeebi'ee ibsameera. Waaqayyo gaa'ela yommuu hundeesse akka gargar ba'utti miti. Sagalee waaqayyo akkas jedha. Maatiyoos boqonnaa 19 keessatti lakkoofsa 4 jalqabee hanga 6tti yommuu dubbistanii inni jalqabatti isaan uume dhiiraaf dubartii akka isaan uume hin beektaniire. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa dhiisa, haadha manaa isaatti isin maxxana, isaan lachuus foon tokko hin ta'u. Egaa waaqayyo kan walitti qabsiise namni gargar hin baasiin jedha kutaa sana keessatti. Kanaaf gaa'ela gargar baasuun fedhii waaqayyo miti jechuudha. Fedhii waaqayyo miti. Kanaaf akkam ta'uu qaba isa jedhu kana Phaawulos illee maal jedhaa? Gargar ba'uu hin qabanii wal wajjiniin jiraachuu qabu jedha. Wal wajjin jiraachuu qabu jedha. Dubartiin amante tokko abbaa manaa hin amanne yoo qabaatte abbaa manaa ishee wajjin jiraachuu yoo barbaade wajjin haa jiraattu. Dhiirri amane tokko haadha manaa hin amanne yoo qabaatte haati manaa sun isa wajjin jiraachuu yoo barbaade wajjiniin haa jiraatan. Haa ta'u malee jedha. Haa ta'u malee inni hin amanne suni hidhata gaa'elaa sanatti hiikamuu yoo barbaade garuu hiikamuu hin danda'a, mirga isaatti dhiisuu hin danda'a jedha. Maaliif? Sababii Kiristoosiif waan ta'eef. Haa ta'u malee qajeelfamni kun warra ganaa gara gaa'elaatti seenanii fi akkamittiin ilaalama isa jedhu yoo laalle sababii inni amane isheen amanne wajjin akka jiraachuu danda'u Phaawulos as keessatti kallattii kaa'ee fi dargaggoonni lama amantii garagaraa keessaa walitti dhufanii wal wajjiniin haa jiraatanii isa jedhu qajeelfama isa kana wajjiniin baay'ee waliin deeggaru. Maaliif isaan sun
Isaan sun haala kam keessattidha? Namoonni Waaqayyoon hin beekne, sagalee Waaqayyoon amanne, misraachoo waa'ee fayyisuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin arganne, maatii ta'anii waliin gaa'ela keessa jiru. Yommuu misraachoon kun isaanitti himamu, oduu gaarii waa'ee fayyisuu Kiristoos yommuu dhaga'anii keessaa tokko amanuudhaaf murteeffachuu danda'a, inni tokko immoo diduu danda'a jechuudha. Namoota akkasiifidha gorsi inni kenna. Warra ganaa gara gaa'elaatti seenan, miseensota waldaa kiristaanaa ta'an, dargaggootaaf garuu heertuun kun namoonni amantii garaagaraa keessaa akka wal fuudhan hin jajjabeessu. Amantii garaagaraa keessaa akka wal fuudhan matumaa hin jajjabeessu. Maaliif? Nama amantii isaanii keessaa hidhata gaa'elaa barbaadachuu akka qaban kan inni barsiisu. Irra deddeebi'ee kutaa kan biraa keessatti yommuu ilaaltan. Duraan dursa gaa'elli itti yaadamuu qaba, itti karoorfamuu qaba, irratti kadhatamuu qaba, amalli qo'atamuu qaba. Ulaagaalee gaa'ela duraa ilaalamuu qaban yuutuubii irratti viidiyoo isiniif hojjedheera. Duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Maal ta'uu qaba? Duraan dursa qophiin godhamuu qaba. Qophii godhamu kana keessa wanti ilaalamu keessaa tokko immoo maal inni? Amantiin ilaalamuu qaba. Jireenya hafuuraa ilaalamuu qaba. Waaqayyo wajjiniin dhugaatii amantiif sagalee Waaqayyo wajjiniin akkamittiin ilaalama yookaan immoo akkamittiin ilaalamti kan jedhu jireenya nama kanaa madaaluun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa keessumatti gaa'ela boodanii amansiisaa gara dhugaatti fidaa gara sagalee Waaqayyootti fida jechuudhaan gaa'elatti seenuun dogoggora guddaa akka ta'ee fi akkasiin irraa of eeggachuu qabdan isiniif kaasuun barbaada. Kutaaba kana keessatti Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 16 akkas jedha. Ati dubartiin nana abbaa manaa kee gara amantiitti akka fiddu akkamittiin beekta? Atis namicha nana haadha manaa kee gara amantiitti akka fiddu akkamittiin beekta jedha. Argitanii waan banaa kana akkamittiin beekuu dandeessa? Ergan gaa'ela dhaabbadhee booddee, ergan fuudhee yookaan ergan heerumee booddee gara Waaqayyootti gara amantiitti nan fida jettee yaadda. Sagalee Waaqayyoo garuu maal jedha? Akkamittiin beektaa jedha. Maaliin mirkaneeffatta kana? Kun ta'uus ta'uu dhiisuus danda'a. Probabilitiidha jechaadha. Yeroo baay'ee immoo carraa ta'uusaarra carraa kufuusaatu baay'ee bal'ata. Namoota baay'eetu rakkoon qabu kana booda iyyuu sirreessina erga wal fuunee booda gaa'ela dhaabbannee booda isa kana sirreessuu hin dandeenye jechuudhaan jireenya isaanii kan balleessan Waaqayyo irraa kan fageessanii akkuma kana gaa'elli isaaniillee kan gargar ba'e namoota hedduutu jira jechaadha. Kanaaf kun himatumaa abdii godhatamuu hin qabu. Maaliif akkamittiin beektaa? Abbaa manaa kee gara amantiitti akka fiddu akkamitti beekta? Haadha manaa kee gara amantiitti akka fiddu akkamittiin beekta? Kun beekamuu hin danda'u. Shakkiidha jechaadha. Shakkii keessa immoo jireenya kee galchuun barbaachisaa miti. Gaa'elli umurii guutuudha. Umurii kee dheeraa kan keessa jiraattu. Waan baay'ee barbaachisaadha gaa'elli. Kanaaf eeggannoo guddaa si gaafata. Wanta umurii kee guutuu keessa jiraattu jireenya kee wajjiniin eebbisaas abaarsisaas wal qabatu kana akka salphaatti ilaaluun sirra hin jiraatu. Abaarsas yoo ta'e abaarsisaa bara baraan si wajjin tura. Jireenya kee baay'ee miidha jechuudha. Kanaaf maal gochuun qabdu ati? Waan hin mirkaneeffannetti seenuu hin qabdu. Qooda kana maal gochuu qabdaa? Akkamittiin ta'uu qaba? Shakkii isa jedhu kana sirriitti asirratti ilaaluu qabda. Attamitti beekta jedha waan ta'eef. Ta'us dhiisuu danda'a jechuudha waanni kun. Kanaaf sirriitti itti yaadamuu qaba. Duraan dursa nama fayyite barbaaddachuun baay'ee barbaachisaadha. Iji keessan otoo gara iddoo biraa hin ilaaliin warra mana Waaqayyoo keessa jiran, warra isin wajjiniin tajaajilan, warra isin wajjiniin waaqeffatan, warra yaadaan isin wajjin tokko ta'an, warra amantiin hafuuraan isin wajjin tokko ta'an isaaniin ilaaluun barbaachisaadha. Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Waaqayyos immoo gara ta'utti isin gaggeessa jechaadha. Kanaaf isin dargaggoonni kanarratti qophii guddaa gochuu fi of eeggannaa guddaa gochuu qabdu. Akkuma obboleessi koo kaasee ergan fuudhee booddee gara amantiitti yoon fide rakkina hin qabu inni jedhu kuni rakkina qabaachuu danda'a. Yoo fidde hin dandeessa. Garuu akkamittiin fiduu dandeessa? Akkamitti akka fiddu akkamitti beekta? Si dhufuu dhiisuu dandeessi. Kanaaf qooda kana qormaata keessa galuurraa maal gochuu si barbaachisaa? Isa si wajjiniin mana Waaqayyoo keessa jiru, ishee si wajjiniin mana Waaqayyoo keessa jirtu, ishee laaltee jaallachuun, isa laaltee jaallachuun dirqama akka ta'e kutaa kana keessatti argina jechuudha. Dabalataanii waa'ee kanaa ilaalchisee amantiidhaan tokko ta'uun gaa'ela keessatti hammam barbaachisaa akka ta'e uumama boqonnaa 24 keessatti waa'ee amantii ofii keessaa fuudhuu kana barumsa guddaa kan nu barsiisu tokko seenaa Abrahaam abbaa amantiirraa waan barannu qabna. Abrahaam mucaa tokko qaba, Yisaaq kan jedhamu. Akkuma beekamu yeroo umuriinsaa dulloome keessa waggaa hedduu eegee booddee kan argate jechuudha. Mucaan isaa guddatee gaafa fuudha ga'u hojjetaasaa nama Abimelek jedhamuun akka inni haadha manaa isaaf barbaadu
Abrahaam yaada kenneef. Yeroo yaada kennuufi nama kanaaf jechuudha. Haadha manaa akka isaaf barbaadu yommuu itti himu akka inni warra Kana'aan keessaa haadha manaa hin barbaanneef nama kana kaksiise. Uumama boqonnaa 24 lakkoofsa 3 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Ati dubartoota warra Kana'aan warra ani isaan keessa jiraadhu kana keessaa ilma koo akka hin fuusifneef Waaqayyo Gooftaa Waaqaaf lafaatiin sin kaksiisa. Biyya koo lammii koo bira dhaqi Yisihaaq ilma kootiif durba barbaadii fidi jedhee jedha. Argitanii maal jedhe? Sin kaksiisaa jedhe. Hammam akka inni sireesii ta'e ilaala. Maal inni kan inni kaksiisuu barbaade? Ati ilma koo Yisihaaqii fi warra kana keessaa durba akka hin barbaanne hin fuusifne. Qooda kanaa gara biyya koo dhaqi, gara lammii koo, gara dhaloota koo dhaqiiti achi keessaa durba barbaadii fidi. Isheen mucaa koof haadha manaa gaarii ta'uu dandeessi jedhee Abrahaam nama kana akeekkachiise. Namni kun akeekkachiisa kana fudhate, kakuu kana fudhate gara lammii Abrahaam, gara qomoo Abrahaam deeme. Mucaa Abrahaam Yisihaaqiif intala durbaa barbaacha jechuudha. Waaqayyo karaa isaatti isa wajjin ta'e. Daandii isaa qajeelcheef Waaqayyo. Argitanii pirinsipiliin Abrahaam kaa'e gaarii ture. Namichi sunis yaada sana qajeelfama sana fudhatee deeme. Waaqayyo kan isaaf taatu hin qopheesseef. Qomoo Abrahaam keessaa, sanyuma Abrahaam keessaa kanuma isa wajjin waliin taatu, kanuma isa wajjin walii galtu, kan isatti dhiyaatu waan baay'eetiin kan isa wajjin tokko taatu, yaada isaatti kan amantu, kan isaaf taatu Waaqayyo pirinsipilii Abrahaam kaa'e sanaan intala durbaa qopheesseef. Kanaaf namni kun intala durbaa gaarii taate Abrahaamii, mucaa Abrahaamii fi fidee yommuu inni dhufu argina jechuudha. Kuni maal nu barsiisa? Gaa'ela keessatti waliin jiraachuun kan inni ta'u, inni guddaan gaa'elli milkii qabu warra hafuuraan yookaan immoo warra amantiidhaan tokko ta'an keessaa ta'uu akka qabu asirratti waan baay'ee ilaalla jechuudha. Abrahaam warra Kana'aan ilmi isaa akka isaan keessaa hin fuunee fi maaliif amma kana akeekkachiisa kenne? Maaliif hin jaallanne jettanii yommuu ilaaltanii waan isaan waliin fakkeessinetu jira. Waan ittiin waliin fakkaanne qabu, aadaa ittiin waliin fakkaanne qabu, amantii ittiin waliin fakkaanne qabu, waaqeffannaa ittiin waliin fakkaanne qabu. Garaagarummaatu gidduu isaanii jira. Namni waliin galle immoo karaa tokko wal wajjin adeemuu hin danda'u. Gaa'elli wal wajjin jiraachuuf murtee waliiniiti, waliigaltee waliiniiti. Waliigaltee waliiniiti. Isa amma kana jireenya keenyaa murteessaa ta'e waa'ee lubbuu keenyaa, waa'ee amantii keenyaa irratti immoo waliin galiin gaa'ela wal wajjin dhaabuudhaaf karoorsina yoo ta'e baay'ee inni kun gowwummaa guddaadha jechuudha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Namoonni lama walitti dhufanii otoo waliif hin galiin wal wajjiniin karaa tokko adeemuu hin danda'an. Amoos boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa namoonni lama walitti dhufanii otoo waliif hin galiin wal wajjin dhimma tokkoof adeemuu ree jedha. Attamitti danda'ama? Dhimma tokkoof wal wajjin adeemu. Kaayyoo tokko galmaan gahu wal wajjin adeemu. Garuu waliin galle kun ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf duraan dursaa walii galuun barbaachisaadha. Wanti walii galtee nama dhoowwatu keessaa immoo inni tokko dhimma amantiiti. Dhimma amantiiti. Kun baay'ee murteessaadha. It's very sensitive. Sirriitti ilaalamuu qaba. Kanaaf dursanii walii galuun dirqama jechaadha. Yommuu wal jaalattan wantoota baay'eedha kan isin ilaaltan, callumettanii walitti dhuftanii, callumettanii wal duukaa adeemuu miti. Wanti ilaalamuu qabu baay'eetu jira. Kanas viidiyoowwan hedduu kan hojjenneerru jira. Duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Amalli ilaalamuu qaba, amantiin ilaalamuu qaba, wantoota baay'eetti ilaalamuu qaba. Keessumaa immoo inni jalqabaa hariiroo namni sun Waaqayyo wajjiniin qabudha. Maaliif sagalee Waaqayyo maal jedha? Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqaaf qajeelummaa isa barbaaduttidha. Kana booddee wanti isin barbaachisu hundumtuu isiniif dabalamaa jedha. Inni duraa Waaqayyo ta'uu qaba, hariiroo ta'uu qaba, jireenya hafuuraa ta'uu qaba, waan hundumaa dura kan ilaalamuu qabu. Namni jireenya hafuuraa isaatti isiniif ta'e waan biraatiin isiniif ta'uu ni danda'a. Waan biraatiin isiniif ta'e jireenya hafuuraa isaa kan isin hin taane yoo ta'e garuu namni kun matumaa isinii ta'uu hin danda'u. Kanaaf iyyuu wanti barbaachisaa ta'e maa inni amantoonni tokkummaa hafuuraa fi Waaqayyoof of kennuu isaaniitiif of eeggachuu fi duraan dursaa kan isaan ilaaluu qaban nama amantii isaanii keessaa fuudhuu, nama amantii isaanii keessatti heerumuun inni kun pirinsipilii murteessaa fi qajeelfama Waaqayyo irratti hundaa'edha jechuudha. Kanaaf erga fuudheen fidaa isa jettu sana isa dhiisuudhaan lakkii warruma fayye keessaa, warruma amane keessaa gara Waaqayyootti kan deebi'an keessaa isaanuma keessaa hariiroo gaa'elaa waliin dhaabuutu si barbaachisa waan ta'eef yaada kee akkaataa kanatti yoo sirreessite baay'ee gaariidha. Warra kaan fuudhuudhaaf miti, heerumuudhaaf miti, gara Kiristoositti deebisuuf hojjechuun dirqama jaalalaati. Waamicha Kiristoos. Fayyuu waan qabduuf namni kun, fayyuu waan qabuuf namni kun gara Gooftaatti deebisuuf wangeela itti dhugaa ba'uuf dirqama qabda. Garuu fuudhuudhaaf, heerumuudhaaf yoo ta'e inni kun ilaalchicha sirriitti jalaa balleessuu danda'a jechuudha.
itti dhugaa ba'uudhaaf gara gooftaatti deebisuudhaaf yoomillee dirqama jaalalaa qabdi. Erga fayyitee nama sana fayyisuudhaaf yeroo hundumaa wangeelaaf hojjechuun nama kanaaf misraachoo wangeela bara baraa kan itti himuun baay'ee barbaachisaadha, dirqamas. Kanaan ala garuu gaa'elaaf yoo ta'e duraan dursa namni ati filattu ganaa fidee amansiiseen kan jettu otoo hin taane nama amanee fayye kan Waaqayyo siif qopheesse mana Waaqayyoo keessaa barbaaddachuun wajjin hariiroo uumuunii fi jireenya gaa'elaa qajeelaa ta'e dhaabbachuun akka barbaachisaa ta'e hubannoo kana isiniif kennuu barbaadeeni. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Warri subscribe goone subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan ergaawwan babbareedoonii fi barsiisoon akkasiin hin dabarre yaada isiniif kennuun barbaada. Like share gochuudhaanis obboloota baay'ee bira akka inni ga'u gumaacha keessan as keessatti qooda fudhadhaa isiniin jechuun barbaada. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattanis immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif galatooma. Yeroo itti aanu sagantaa itti aanu walitti deebina. Nagaan Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.